Alii Ahmad gara Itoophiyaa dhufeetiin jira. Taphataan Pirofeeshinaalii lammii hidda dhaloota Itoophiyaa fi Kanaadaaf kan taphatu Alii Ahmad gara biyya dhaloota abbaa isaa Itoophiyaa dhufeetiin jira. Haadhaa fi abballeen Itoophiyaa keessallee Oromoo kan ta'e Alii Ahmad mucaan dargaggeessi qacaleen kubbaa miilaa Ameerikaa keessatti mul'atee amma antana Awurooppaa Ingiliz kilaba Noorwich Citiif kan taphatu Alii Ahmad Itoophiyaa galuun dhagahameetiin jira. Alii Ahmad Itoophiyaa keessatti guyyaa 3 akka dabarsuus asumaan dubbatamaatiin jira. Deetaan ministeera aadaa fi ispoortii Makiyu Muhammadiin taphaticha bifa hawwataa fi bifa bareedaadhaan aangoota olaanoo wajjin Alii Ahmad simataniitiin jiru. Alii Ahmadis Itoophiyaan yeroo dhiyootti akka waancaa addunyaa irratti hirmaatu hawwii qabuus dubbateetiin jira. Muuxannoo qabuus akka qoodu dubbatamaatiin jira. Dargaggeessi keenya Alii Ahmadiin weelkaamsiin jenneetiin jirra. Obboleessa keenya baga biyya dhaloota abbaa keetii biyya hidda dhaloota keetii Itoophiyaa baga nagaan dhufte. Ilmi keenya as dhufeetiin jira. Baga nuuf dhufte jechaatiin jirra. Oduu namaaf qabanne kanuma hanga xumura qophichaatti waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma.